Akkam jirtu nagaa keessanii har'a viidiyoo biraatiin deebi'ee dhufeera. Viidiyoon kanaan dura gadhiisee akkasiin jaallattan abdiin qaba. Har'a wanta ani hojjechuu barbaadu daabboo chokkoleetiidhaani. Sana hojjechuuf wanta nu barbaachisu daakuun na barbaachisa, chokkoleetiin na barbaachisa, kanan qabasi, ashaboon na barbaachisa, aannan, sukkaara, dhadhaa, irshoo kana gargaaramuudhaan hojjedha. Amma gara bukeeffachuutti deema, na waliin tura. Daakuu koo asitti naqadha. Daakuun kun daakuu kuppaaya 3dha. Ittaansuudhaan sukkaara maankaa 2, maankaa shorba. Ittaansuudhaan ashaboo maankaa shaayii walakkaa. Ashaboo maankaa shaayii walakkaa. Isaan kana irshoo maankaa shaayii 2. Amma kana waliin makadha. Kan akkas godhan booda nan sukkuumadha. Aannan hin sukkuuma. Aannan xiqqoodha. Kuppaaya 1 qopheeffadheera. Amma nan sukkuumadha. Aannan koo xiqqoodha dhadheera. Kuppaaya 1 qopheeffadhe. Akka kanatti sukkuumee sirriitti qopheeffadha. Dhadhaa maankaa 2 qopheeffadheera. Ammatti dabaladha. Bakka kanaa yoo hin arganne zayitas gargaaramuun hin danda'a. Akka kanatti sukkuumadhee xumureera. Amma kanatti qadaaddaneen lafa ho'a qabu keessa sa'aatii 1 hin kaa'adha. Booda argannee ol ka'een booddee sa'a 1 booda walitti deebina. Sa'a 1 ta'eera. Sa'a 1 booda asitti ol ka'eera. Kanaafuu gad deebiseen qopheeffadha jechuudha. Kunoo bakka 4tti qooddadheera. Amma tokko isaan didiriirfadha jechuudha. Akka kanatti didiriirfadha akka inni fageenya goonaa qabaatu. Akkasitti diriirseera. Kanarra kaadheen kanaan sakaradheen bakka kun ga'eettiin irraa kaasee yookiin asumatti naannessee irraa mura.
kanatti naannesseen bakka kun gaheetti naannesseen irraa kaasa qarqara isaarraa jechuudha. Maaliif bifa kana akka inni naa qabatuuf. Akkasitti diriirfadhee arfansaa akkasitti qopheeffadheera akka hojjechuuf naaf ta'utti. Amma kanatti aansuudhaan chokkoleetii kun irra dibadha. Jala isaarra zayitii haxaadheera akka kanatti kanarra kaa'adha. Chokkoleetii kun kanarra dibadha. Akka kanatti dibee wal geessifadha. Akkasitti itti dibee xumuradheera. Ammas warra hafan akkuma kanatti irra dibee xumuradha jechuudha. Irra kaa'adheera ammas itti dabalee afuriin qopheeffadhe waan ta'eef dabareedhaan akkuma kanarra kaa'een chokkoleetii koo irra dibadha. Akka kanatti irra dibee qopheeffadheera. Amma bakka gidduu ishee ilaaleen kanarra kaa'adha. Kan argan irra kaa'adheen booda gargariin qooddadha. Bakka lamatti. Ammas kanaanis gargariin qooddadha. Bakka afuritti qooda. Walqixxeedha bakka hin jedhutti jechuudha. Erga kana gargar qoodeen booda ammas kana bakka lamatti qooddadha. Ammas kanas bakka lamatti qooddadha. Hundasaa bakka lamatti qooddadha. San bakka afuritti qoodee duraa jechuudha. Amma bakka 8 qoodee deebi'ee bakka 16tti qooddadha jechuudha kana hundasaa. Akka kanatti bakka 16tti gargar qoqqooddadheera. Kanaan booda tokko ishee kaaseen faallaa waliin naannessa. Lammaffaa faallaa waliin naannessa. 1 2 dan akkas godheen booda kanatti akkasitti wal qabsiifadha. Masas kanan faallaa walii see lama naanneffadha. Akkasitti qabsiifadha. lamaan isheen faallaa walii dachaaseen see lama akka kanatti walitti qabsiifadha. Hundasaa akkuma kana faallaa walii see lama dachaasuudhaan akka kanatti wal qabsiifadha. Amma akkasitti qopheesseera addeera. Kanaan booda akka inni xiqqoo ol ka'uuf walakkaa isaatiif qadaadeen bakka ho'a qabu keessa kaa'adha.
walakkaa isaatii ta'eera. Amma hanqaaquu tokko qopheeffadheera. Hanqaaquu tokko kelloo ishee keessaa ishee kanarra asirran dibadha akkasitti. Raadheera amma akkasitti itti dibadheera hanqaaquu. Kanaan booda ovenii koo 350 Fahrenheit irratti daqiiqaa 15 amma 20tti bisheessa. Sun akka ovenii keenya irratti hundaa'uu danda'a waan ta'eef ani kan fayyadamu amma daqiiqaa 20tti ilaallannee bisheeffanna. Xumureeranii akka kanatti qopheeffattanii akka tursiistuutti itti gargaaramuu dandeessu. Yoo jaallattan subscribe, like, comment, share gochuudhaan na jajjabeessaa. Itti waliin turtaniif galatoomaa. Viidiyoo biraadhaan immoo walitti deebinutti nagaan tura. Torban kun torban gaarii isiniif haa ta'u. Torban itti waa yaaddan argattan nagaatti.